Rabbi jaarsa keetti haayiru. Habibti lamaan ni nyaamu amma waan gootu na dhagahi. Eenyu Sumayyaa jette maqaan kee na dhagahi. Hundaafuu biyya kanatti nama guddaa haa ta'u xiqqaa namni yoo bade biyyi seera qabdi yoo qaban mootummaan mana seeraa keessa. Poolis xaabiyaa naannoo kee jiru barbaadu. Miidiyaa arabaatirra barbaadu gaazexaan gadhiisan tiiviin gadhiisan. So daa'imman xixiqqooyyuu gaazexaa irra baasaa oolan nama guddaa miti jechuudha. Kanaaf ijoolleen kaayiroo jirtan yoo jaartiin teessan isin jalaa badde yoo jaarsi keessan isin jalaa badde yookiin diskoortii waa fidatu ijaazaa bakka biraa bu'uuf ammara guyyaa 3-4 kennaafi. Daa'imman yoo taate immoo rakkoo miti isinii barbaanna isinii iyyaafannaa poolis xaabiillee qaamalleen poostillee hin goona daa'imman Andareeji jechuun daa'ima waggaa 10-15 gadi no problem isinii barbaanna. Homaa rakkoon qabu. Garuu jaarsaaf jaartiin keessattuu dhiirri hin badu. Guyyaa 4, guyyaa 5 yeroo kenniif guyyaa 4. Hagiziin ijaazaa dhuftee tasirratti masaanuun ta'e dhuftee sum dalagaa deebitu yeroo kennuufi qabdan shamarran kaayiroo. Manni mi'aa darginu amma mubaarakillee duraan badaatuma ture. Anillee badaatuma ture. Hunduu badaatuma ture gaafa ijoollummaa gaafa dargaggummaa jechuudha. Homa nu godhaa turre warri ammaa godhaa jira. Addis nagar adeelam sinii galee homa gaafa humna qabnu nu godhaa turre. Amma hin dulloomne mana gallee malee. Sinii galee gizee jaartiin akka ijaazaa dhuftee dhageeffadhoo godhe gizee jaartiin akka ijaazaa dhuftee akka jalaan silkii cufachuu nama jirtu. Silkii cufachuu miti bar silkii manatti gatee ba'e waa tokko fudhatee hin baane silkii hunda manatti gatee ba'e asli. Amma argatteere ati. Asli qoy wayin gaafadhaani. Amma khayraa badi abbaan orraayisii kun eega dhufee turee jira. Ani kan argelleen jiru wanti niyyaan isaa mul'ate turee jira nama haara osaa asli. Bakka hin jira jedhanii ijoollee mubaarakitti dhuftaa mubaarakatti yaa quunnamsiisu. Dubbii biyya kana miidiyaa irratti baasuun mushkila akkatiiri. Rabbi jaarsa keessi haa hiru Habiibti. Ati gabbu'i Rabbi si haa hiru jaarsa kee. Manki atillee osoo hirumte akkanumatti jaarsa barbaadu olii gaddeem. Mubaarak ati pilis yoo dandeette amma booda yoo dandeette ijoollee daa'imman waggaa 10 gadi minaamina malee waan biraa guddadhis. Obboleewwan koo biyya kee yeroo Ijipti keessatti argamtan namoota hedduu argaa jira. Waan na mudataa jiru argaa jirtu. Uummanni yeroo walas kafees, yeroo wal irratti fuudhes, yeroo maal ta'es nu jalaa bade, nu jalaa du'e jedhee yeroo gosu jira waan ta'eef kana booddee wala daa'ima shaanatu irratti balada jee lamaan dura badde jedhamee diraamaan natti. No daa'ima dirqama daa'ima sagalee ta'uun dirqama. Warra gurguddaa. La. Dhimmuma ka yeroo keessa waa tokko irratti himina bilbila siin kaasu yoo mana dhuftanis hin maxxansu kana booddee isin tofitti hojjete achuma wal gaafadhaa malee ana mubaarakiin kijibduu gochuudha nama walitti buusuudha jireenya na dhorkuudha diraamaan isin hojjettan kana booddee gara kooti dhaabateera jechuudha. Baga dhageessanii manatti fiiganii sitti dhufan kun maaloodhaa jira bar. Dhageessanii kunooti dhageessaniitti mucaarra anatu itti ergate amma ijoon dhukkuba ilaartii dandaasiiti isinatti ergatte fideera anna mana gaafatuuf isiinu mandeessa bilbila siin kenna silaa bilbila siin maxxanse akkasitti quba qabaadhaa. Kaboniitiif garuu utuma dhugaadhaan isin jalaa bade inuma rakkattu yoo asliin bilbila isin jalaa hin qabne yoo namni as keessaa isin jalaa hin qabne inuma rakkattu mana koo beektu kottaa. Ishee namni guddaan bade jedhee akkamitti maxxansama osoo mubaarak bade naan jedhe akkamitti maxxansama mana hidhaatti barbaada malee. Abboo badeetu ta'e maxxansuu si jedheen inni dhukkubata mataatu dhukkubaa qoricha manatti dhiisee badee naan jedhe. Bilbila Afrikaan qabaate maa namni dhukkubatu qaba bilbila yoo qabaate akkamittanii barbaaduu dhiifama gaa wanta karaa sii galee. Ka yeroo dheeraa baale ka yeroo kun eenyuun. Rakkanneem yoo dhalluma jenne yoo ka'e immoo dhugaa ta'e immoo du'e mubaarakitti ergadhee naan jetti miidhaa lamaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan nu eedan amma barri